Artist Andu'aalem Gosaa du'a Qananii shakkamee mana murtiitti dhiyaate. Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atamee guyyaa lama booda mana murtiitti dhiyaate. Abukaattoon isaa obbo Liiban Abdii BBC'tti akka himanitti poolisiitu Andu'aalem mana murtii federaalaa dhadhacha Araddaatti dhiyeesse. Jalqaba torban kanaa kibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalem sababa ammaaf hin beekamneen kufuu booda qorannoof to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksisee ture. Moodela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguun kan beekamtuu Qananii Addunyaa umurii 25tti du'uun seenaa dhaloota ishee irratti ibsameera. Awwaalchisees guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaana Qulqulluu Sillaaseetti raawwatameera. Dacha'arraa irratti poolisiin Qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila bultii 1 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenya ishee gamoo shanaffaarraa kufuu dubbate. Isa waliin waan jiraattuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoo akka geggeessinuuf guyyaa 14 nuuf haa kennamu jedhanii gaafatanii jedhan abukaattoon isaa obbo Liiban. Poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuu, qorannoo reeffaa hospitaalatti erguu akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiru dubbachuu himan. Amma suuraa galmee waliin walitti qabsiisuuf jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoo reeffaa dhufuu qorannoo waan goonuuf guyyoota 14 gaafachuu dubbatani. Gama kaaniin abukaattoon Andu'aalem immoo shakkii poolisiin dhiyeesse mormaniiru. Nummoo waliin jiraachuu malee gidduu isaaniitti hoomaa rakkoon akka hin jiraanne guyyaa sanis nagaan oolanii isheen footoo ka'aa inni hiriyoota isaa waliin konsaartiidhaaf qophaa'aa ture. Nagaan oolanii galgala gara manaa akka seenan waldhabbiin hoomaatu jidduu akka hin jirre erga tsoomiin hiikame booda jaarsummaa ergee fuudhuudhaaf walii galanii qophiirra akka turan. Kanaafuu jidduu isaaniitti hoomaa rakkoon waan hin jirreef inni ajjeesuudhaaf yaada akka hin qabaanne poolisiinis ammaaf kuftee argamte jedhe malee inni akka kuffisee inni akka darbate wanti agarsiise waan hin jirreef haala amma jiruun aadde Qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraa waan irra hin gahamneef wabiin akka ba'u gaafatu BBC'tti hime. Dabalataan artist Andu'aalem teessoo ga'aa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas boo'icharra gaddarra jira. Ba'ee gadda isaa akka ibsatu mirgi wabii isaa akka eegamu gaafanne jedha. Haa ta'u malee manni murtii gaaffii mirga wabiin gadhiifamuu akka dide himan. Amma ajjeechaa waan shakkameef yeroodhaaf mirga wabii isaa in ilaallu bu'aan qorannoo reeffaa haa dhufu. Ragaanis walitti qabatuutii beellama itti aanutti dhimma wabii isaa ilaalla jechuun dubbatan. Amma yoobee miidiyaa hawaasummaa irratti wanti jiru xiqqoo waan ho'eef beellama tokkoffaadhaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha jechuun abbaan seeraa beellama qabachuu himan. Kaatuma kanaanis qorannoof poolisiin guyyoota 14 gaafate keessaa guyyaan 13 ayyamamee beellama itti aanu akka lakkoofsa Itoophiyaa Bitootessa 17 2010 qabamuu BBC'tti himan. Awwaalchi Qananii guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaana Qulqulluu Sillaaseetti raawwatameera. Awwaalcha dura qorannoo reeffa ishee hospitaala Daagimaawi Miliinikiitti taasifame. Ammatti bu'aan qorannoo reeffaa ifa hin taane. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo turtii BBC waliin taasisaniin intalli isaanii waan kufte jedhan akka namanne dubbatanii bilbilanii mucayyoon fooqii irraa kufte kan jedhu himanii fooqii irraa mucayyoon hin kuftu. Mucayyoon nama tasgabbooftuudha. Nama jijjiiramaaf nama of jijjiiruuf nama maatii jijjiiruuf hojjettu. Waan boruu yaaddi malee waan akkasii takka hojjetu miti. Isheen ofii waan goote jedhu kana nan seenu yoo namni miidhaa irra geessise akka godhu godhe malee jechuun seerri akka qoratu gaafatan. Isheen ofii waan goote jedhu kana nan seenu yoo namni miidhaa irra geessise akka godhu godhe malee jechuun seerri akka qoratu gaafatan. Dabaluunis haqa qofa barbaanna nuti dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanna malee waan biraa waan barbaannu takkallee hin jiru jedhan. Haa ta'u malee Andu'aalemii fi Qananiin hariiroo gaarii akka qabanittiin quba qaba jedhan. Abukaattoon artist Andu'aalem immoo waan waliin jiraataniif qulqulleessuudhaaf isa to'annoo seeraa jala oolchine jedhan malee isatu ajjeese wanti jedhan hin jiru jedhan. Dhaddacha irratti isa shakkine jedhanii jiru. Garuu shakkiidha malee inni ajjeesuusaaf ragaan agarsiisu hangammaa hin argamne hangammaa hin sassaabamne jedhan. Andu'aalem guyyaa roobii awwaalcha Qananii irratti poolisiin dabalamee argamuuf gadda isaa ibsatu BBC'n kanneen bakkicha turan irraa mirkaneesseera. Andu'aalem weellistoota Oromoo muuziqaa ammayyaa
guyyaan gurra horataa jiranii fi beekamtiin isaanii kanneen afaan Oromoo nageenya biraallee dabalaa jirudha. Sirna awwaalcha ishee irratti akka ibsame taanaan Qananiin umurii ishee 25tti boqotte. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Micacaataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegaltee barumsaan cimtuu ta'uu seenaa ishee irratti himameera. Barnoota sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaan xumurtee yuunivarsiitii Arbaa Minciitti muummee haayidrooliik waatar injiinaringiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 eebbifamte. Achiis biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa hojjechuun ibsameera. Ergasiis garuu moodela akkasumas beeksisaa fi bu'aartii garaagaraa keessatti hirmaachuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoon miidhagdee mul'atti. Erga duunni ishee dhaga'ame booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishee qooduun gadda isaanii ibsaa jiru. Akkaataa du'a ishee irratti poolisiin qoratee waan argate uummataaf akka ifa godhu beeksiseera. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoo.